Oduu haadha manaa qabduun barattoota kee faana jiraachuun sitti tola yoo ta'e haadha manaa keetiif infoormii barataa bitiifi. Jechoota dinqisiisoo Roobertoo Mugaabee hanga xumuraa dhageeffadha. Afrikaa keessatti seerri namootni hundi kabajan yoo jiraate seera baatiriiloo kan jedhu qofaadha. Sababbiin isaa yoo sana chaarjii inni godhu. Dubartoonni hundi hanga qorichi HIV eedisii argamutti walqunnamtii saalaa hin hojjennu jedhanii odoo didaniiru ta'e dhiironni qoricha isaa guyyaa 30 keessatti argatu ture. Adamii fi Hawwaan osoo akka uummata Chaayinaa ta'anii silaa yoona jannatuma keessa jiran ture. Sababbiin isaa mukicha hin nyaatinaa jedhaman sana dhiisanii boficha nyaatu ture. Ati jaalallee tokko ol qabda yoo ta'e si keessa kan jiru jaalala odoo hin taane miimoorii kaardiidha. Dubartoonni tokko waan ispoortii jiimii hojjetan fakkaatu garuu mana jiimii itti hojjetan balbaluma isaayyuu hin beekan. Wanti bocni qaama isaanii bareedee fi dhiira tokko biraa gara dhiira kan birootti fiiguuf sochii taasisaniin bareede jedhama. Jechoota Roobertoo Mugaabeetiin gurbaa qaxalee keessan kanam TikTok isaa follow fi YouTuber isaa subscribe hin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Part 2 coming soon. Follow me.